akkasumas immoo hiriyoonni isaa warroonni as keessa jiranii goddanyoonni isaa hundumtiyyuu maalifitu maqaa balleessitee maaliif ol baatee dubbattee maaliif iccitii kana himtee naan jedhaniitu na loluu barbaadan yookaan immoo ganna qabuu barbaadanii ani immoo rakkoo maalii qabaa hundumtiyyuu hin beekaan jedheni ijoolleen baay'een keessan hin beektu ijoolleen baay'een keessan hin beektanii baay'een keessan immoo hin beektu jechuudha saniifiyyuu akkasumas ijoolleen tokko immoo koomentii jalatti hin kofaltu jechuudha. Mee maaltu kolfa fide? Ijoolleen tokko baay'ee tokko nama garamtu dhugaa kan garaa laafee namaa gaddu hin jira kan immoo deebi'ee immoo kolfu hin jira jechuudha. Mee maaltu nama kolfalchiise? Wanti nama kolfalchiise tokkoon illee hin jira. Rakkataan akka kootiin jira ko ani bakka waan miidiyaa qabuuf yookaan immoo waan dhoffachuu dhiisee ijoollee kootti waan hundumaa himadhuufanii dubbadhe isin dhosee eenyuutti himame? Isin dhoffadhee eenyuutti himadha? Yookaan koomentii kan argee yookaan viidiyoo kan argee yaada jaartisaa gadi hin dhiisu jedhuuni bakka itti dhaga'amuu danda'a laata jedheetani kan waraabee garuu immoo dhiifamaa itti dawwalaan ture beektanii itti dawwalaan ture yoonni sirkiin irraa kaasee itti dawwalee sagalee isaas hin dhageessisaa jechuudha. Yoon danda'ama ta'e sagalee isaas hin dhageessisa itti dawwalee yoonni sirkiin irraa kaasatee sirkiin irraa kaasuu didee yeroo tokko qofan irraa kaasee isayyuu isatu dawwalee jennaanii irraa kaasee taasee deebisee dawwalee fi nama amansiisa jennaan immoo hin dide jechuudha deebisee sirkiin irraa kaasu yoonni sirkiin irraa kaasee nama koraa jechuudha saatiin viidiyoo kana waraabu immoo hin beeka saniyyuu immoo saatii kana hin beeka akkan galgala viidiyoo waraabu ammas yeenkiin sagalee koo waraabdii yookaan ammas ol labaasuuf jedhee sodaachuu danda'a garuu nama koraa jechuudha miisajii kaattan barreessa kanaaf jennaan ijoollee baay'een leesh kofaltu waan nama kofalchiisudha kun ani osoo inni ol ba'ee viidiyoo waraabee osoo inni akkasitti osoo iji koo laalu osoo nasii mucaa wajjin jiru bakka gaafa bashannanee meedaa keessa deemee yookaan bakka bashannanaa dhaqee saniyyuu maara kiiloon naqe jedhee magaalaa gurguddaa keessa deemee bakka bashannanaa deemee daawwatu mee isheetti maaltu dhaga'ama? Isheen akkam taati naa wajjin hin bashannanne haadha ilma kiyyaati jedhee yaadee beeka yaadee osoo anaaf yaade ta'eeti osoo anaaf dhukkubsate ta'eeti leesh viidiyoo waraabee adda babaa irra gadhiisa na aarsuuf miti. Isin immoo maaltu isin kofalchiise? Inni na aarsuudhaaf kana hundaa deemee mucaa abdii jedhani sanaa wajjin deemee viidiyoo waraabaa akka namni ilaaluu fi saniyyuu immoo of akkaabaduusaa akka waan takkaan fuudhinii akka waan ilman qabaatinii akka waan haadha manaan qabaatiniittitu akka nama haaraa yookaan haddisii ta'eettitu koochoo baasee kootii afarsee intinii ta'e daawwata jechuudha. Isinitti maaltu dhaga'ama utuu isin ta'e naartanii? Namni naara koo ilmi namaa inaara garaasaa keessatti bakka aaruu hin dhiisu namni. Akkamitti naarree? Gaafa akkasitti naannessee iddoo bashannanaatti hin deemu anasii mana madaamii keessa taa'ee mucaa jirra kachaa hojii madaamiitti fiigaa. Akka mee maaltu isitti dhaga'ama utuu isin ta'e? Mee maaltu isin kofalchiise? Kun waan isin kofalchiisu tokko miti. Garuu inni guyyaa har'aa ergii kaleessa viidiyoo argee na arrabsaa ture jechuudha. Chaanaala isa kana hin beeku inni ture. Hin beeku ture. Erginni biyya galee dheengaddaa monii ta'e jechuudha. Chaanaalli kun dheengadda guddate. Isa dhosseetan bane. Garuu isa tokko immoo hin beeka. Akkuma beektan chaanaala lamaan qaba. Tokko miti. Isa tokko hin beeka isa kana hin beeku. Asumarraa irratti gadhiise. Mortuun hin jirte miti reefuutee ishee itti goote jechuudha. Akkam viidiyoo naan daladda akkam maqaa na balleessita. Ana namoonni maallaan jedha firri maallaan jedha. Goddanyaan isaa ijoollee nama lamatu natti dawwale jechuudha har'a. Natti dawwalanii maaliif viidiyoo daladdee maaf akkas taate naan jedhanii kanaaf iyyuu guyyaa kaleessaa viidiyoon dalagin lafa oolee har'a immoo dubbadhe jechuudha. Ani nama tokkoyyuu waan hin sodaadhu qabu. Waan tokko waan sodaadhu tokkoon illee hin qabu jechuudha. Sababiin isaa ani nama hin sodaadhu. Waan fedhellee waan dhaguun qabu. Hin galtaa wala garraa achumatti iyyuu waan isi godhu natti beekan lammata viidiyoon irratti dalagii
naan jedhe maqaa koo na balleessite naan jedhe an mana maqaa isa balleesse isaadha kan namaa godhe ganna godhee kan mucaa asitti narkatti gatee kan deemee narratti fuudhe isaadha kan namaa gadi godhee na cabse isaadha anaa miti ani yoon baasee dubbadhe ijoollee keenyatti baasee dubbadhe haay hormaa miti ijoollee keenya ijoolleen Oromoo guutanii jiru isaatti ni madde kan isaatti ni manne eenyutti ni madda kan rakkoo kiyyaa isaan biraan hin geewwanne eenyutti hin geewwadda ganaa mubaarikii fa'aa asilii fa'aa biraan ga'a mubaarikii fa'aa asilii fa'aa guruppii tokko keessa jirra yeroo meeqa itti nima jedhee haay rakkoon qabu nan baddallee jedhee madniisee amma ani qabeenya koo waan qabullee naafa hiruu waan isaa wajjin dalagadhee waan isaa wajjin hojjedhee naafa hiruu lammata abbaa manaa fa'aa manummaansa asuma irratti dhaabbate jechuudhaan hin barbaadu mucaa koo guddifadha jechuudhaan maatii kiyyatti galee lafa bitadhee maatii kiyya bira mana koo ijaaradhee mucaa kiyyaa wajjin keessa jiraadha jechuudha waan isaa wajjin gara jimmaatti nagalchuu qaban maatii kiyya biratti hangalaa jechuudha kanaaf jennaan ani yoo naa kenne qabeenya koo naa hiruu malee isaa wajjin jiraachuu isaa wajjin maal jechuu lammata kanan naqo jechuudha inni garuu qabeenya na gaafatte dheetu dhiisii akkasii miti lakkii anaa miti kan balleesse osuma ta'eyyuu maatii kiyya na fuusisee maatii mucayyoota fuuchuu qabda maal jedhanii fidanii natti kennan osuma ta'eyyuu jedhe haa isadha malee otuu inni jaallachuu baatee maatii mucayyoo maal gochi fidanitti kennu haay kanaaf jennaani rakkoon qabu rabbiin kaffalaaf waan ta'eef ilmoo isaa asitti hacuucee ijoolleen arabaa rukutaa akkasuma madaamiin ifachaa mucaa kee ol gashii gadi baasi jechaa kanatti as galee fuudhee bashannanuunsaa iddoo tokko baay'ee ulfaataadha akkasumas anaan sababateeyyuu osoo hin bahee dubbachuu baadhe ijoolleen koomentiidhaan dubbatanii mucaan tokko kun barreeffama kana asirratti dubbisaa maal jettee qaa barreeffama seesanii dubbisaa dhugaa rabbi namaaf iyyuu fakkeenya ta'e beektanii namaaf iyyuu fakkeenya ba'e namni rakkoo isaa himatee jechuudha kan an baheen dubbadhe malee kan ba'ee hin dubbanne baay'eetu jira bara kan akka isaatii namarratti fuudhu dhugaa rabbi asiisee rakkattee maal jetti inni galee biyya gaashii bashannanee fuudha maal jettee laa mucaan tokko koomentii kana dubbisaa wayyoo haadhoo koo jaarsii kiyyallee akkuma kee kana na godhee wallaahi imimmaan qabachuun dadhabee aasaa kee dhaggeeffadhe inshaallah nuufis rabbi jira homaa miti yaaddayinaa dhokoo jette argitani osoon viidiyoo kana dalaguu baadhee kanaayyuu argu an sababii miidiyaa qabuuf ol bahee dubbadhe kun bahee jechuudha silaa hin ba'uyyuu ture jechuudha argitani namni akka koo yookaan viidiyoo kana gara namni hin jira mucaan kun ulaa akkasitti rakkachaa jirti dhiifama obboleetti tiyyaa koomentii kee ol baasee dubbisuu fi chaanala kee jala galee dhabee viidiyoo irratti poost gootee hin jirtu goosii danda'ame keessaa na dubbisiisiin jechuu barbaada. Nasiima Abdallah maqaan ishee Nasiima Abdallah jedhamte jechuudha. Kanaafiyyuu homaa miti guyyaan tokko jira akka har'a dukkanaa'u yookaan akka har'a namatti dhihu miti bor nuuf bari'a waan ta'eef nuufis guyyaan jira. Kanaaf jennaani inshaallah nuufis rabbi jira guyyaa tokko nuuf bari'a. Mee yoonni shedhe silkiinarraa kaasa ta'ee itti dawwaleen ilaala itti dawwalee nagama gaafadhaa jechuudha akka viidiyoo waraabaa jiru hin dubbadhu ammas natti dheekkama waan ta'eef saniyyuu immoo imeelli koonni tokko isa harka jira jechuudha imeelli sabboontuudha isa harka jira hamti dubbachuun hin danda'u jechuudha ammas imeelicha harkaa baafadhee paaspoortii naamnichatti qayyarudhitti homaa hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf jennaani mee itti dawwaleen ilaala yoonarraa kaasee namni okkodha. Dawwalaan jira. Waaran kaasu.
cufe. Narratti cufa. Cufee jira. Homaa miti rakkoon qaba. Akkasii cufee jira. Hamtuu dubbachuu hin barbaadu. Kaleessayyuu hamtuu dubbatte jedhee maal jette jedhee kanaaf dubbachuu hin barbaadu. Homaa dubbachuu hin barbaadu. Guyyaa biraa onni tola jedhee nan fidee haasofsiisaa jechuudha. Kana fakkaata. Ani viidiyoo dalaguun dhaab yoomiyyuu. Dhufee natti dubbatan na lola taanaan inumaan dalaga. Ati dhuftee natti dubbatan na lolta taanaan inuma sirratti dalaga. Gana namoota gurguddaa bira ga'a. Of eeggannoo guddaa godhi. Akkasii Amaariffaa afaan haasofte Amaariffaa afaan irratti bartanaan jedhe. Innis jammara Amaariffuma yuun jaaladhu. Yeroo tokko gaafa na aaruu itti make malee Amaariffuma yuun jaaladhu si jammara. Akkasii sammuun xiqqoo natti zoora beektanii natti zoora yeroo tokko biyya ormaa keessatti cinqii hin danda'u. Rabbi isaa qajeelchu. Akkasii kan warroonni akka kootii warroonni jiraatan Rabbi sinaa tasgabbeessu obsa siniif haa kennu. Isa caaltanii akka argamtaniif jajjabaadha tattaafadha. Ittoof hin kennina.